Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga saakaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haala keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka isaatii bakka jirtaniitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa afaan moolii keenyaadhaan yeroo hundumaa kan galateeffamu nu birattis qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa afaan moolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaanii maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenna qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa sadaffaa eegallee barachaa akka jiru ni beekama. Boqonnaa kanaan kutaa darbe kutaa sagaleffaadhaan gara kitaaba Izraadhaaf Nehimiyaatti darbuudhaaf ingirii seenaawwanii booji'amuudhaan booda jiru. Akkasumas erga booji'amuudhaan booda gara Israa'elitti deebi'uu dukara kanneen jiru mootummaan Yihuudaadhaaf Israa'el dhaabbateera waan ta'eedhaaf mootota warreen alagaa warreen Baabilooniif warreen Faars jechuudha. Hubannoodhaaf akka ta'utti kitaabilee kana dubbisnu jarreen kun mootonni kun eessan eenyudha isaan akka hin jenneedhaaf seenaa isaanii gabaabinaan kaasneerraa jechuudha. Har'a immoo sumatti fuudhaan gara kitaabilee kanaatti dabala jechuudha. Kutaa 10ffaa kanaan kitaaba Izraaf Nehimiyaa jennee seensa saammatee ilaallee kitaabilee kana lamaan seenaa Izraaf Nehimiyaas kitaabilee isaanis ilaallee ittiin xumurraa jechuudha. Waaqayyo Abbaan keenya akkuma yeroo darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhasaa fi jaala isaa nuuf haa ta'u. Egaan kitaaba Izraadhaaf Nehimiyaa har'a ni jalqabna jechuudha. Kitaaba Izraa Nehimiyaadhaaf Asteer tartiibni isaa ingirii kitaabonni kun sadan seenaa dachee gara warreen alagootaa Baabiloonii booda Faarsi kan jedhame kana naannoo sanatti kan raawwatame akkasumas deebi'uu isaanii wanta tarreessuudhaaf tarii tartiiba kitaaba qulqulluu jiruudhaan kitaaba Izraa Nehimiyaa jedhee Asteer booda kan barannu haa ta'uyyuu malee seenaawwan isaanii garuu akka taa'e kanatti wanta hin taaneedhaaf tartiiba isaa hubannoo waliigalaadhaaf akka ilaalluuf tartiiba kana beekuu qabna jechuudha. Kan jalqabaa Yihuudoonni warreen jalqabaa gara biyya isaanii gara Yihuudaatti deebi'uu isaanii ingirii Yihuudoonni marsaa sadii kan isaan biyyatti deebi'anii mootonni Ahzaabotaa isaaniif eeyyamuudhaan marsaa sadiidha. Marsaan jalqabaa kitaaba Izraa boqonnaa tokko kaasee amma jaatti kan barreeffame ba'uu dandeessu akkuma jedhamanidha. Yihuudoonni baay'een gara biyya isaaniitti deebi'aniiru. Inni kun naannoo bara 539 liqi Faars mootummaan Baabiloon kufee mootummaan Faars akkuma hundeeffamedha. Kun isaaniif ta'eerachaadha. Bara 539 hanga 515 dhalli kun dhaloota Kiristoosiin du'a jechuudha. Itti aanee lammaffaatti kan gidduu immoo seenaa Asteridha. Seenaan Asteer jechuun kitaabni Asteer kan dubbatu boqonnaa tokko kaasnee gara fuuldaatti kan ilaallu jechaadha. Inni kun bara 480 dhaloota Kiristoosiin dura kan raawwate jechuudha. Itti aanee kan jiru immoo Izraadhaaf Yihuudoonni marsaan jalqabaa deemaniiru. Marsaan lammaffaa immoo Izraa duukaa galanii Izraan eeyyama mooticharraa fudhachuudhaan yeroo deebi'u Yihuudoonni eeyyamamoo ta'an warreen barbaadan isa duukarra gara biyya isaanii gara Yerusaalemitti deebi'aniiru. Isaan kun kitaaba Izraa boqonnaa 7 kaasnee ni arganna. Inni kun immoo yoomna bara 457 dhaloota Kiristoosiin dura jechuudha. Barri gaddeebee lakkaa'ama dhaloota Kiristoosiin dura waan ta'eef gaddeebee lakkaa'aa jirra. Kan afuraffaa immoo deemsa kan xumuraa kan taasifame Yihuudaadhaan waggoota 12 kan bulche Nehimiyaa wajjiraan. Nehimiyaan yeroo inni Artaksis irraatii eeyyama fudhachuudhaan gara Yerusaalemitti deebi'u isa wajjirraa warreen deebi'an Yihuudoota marsaa sadaffaadhaaf deebi'an inni kun naannoo bara 444 kan raawwatedha. Tartiibni isaa kanadha jechuudha. Kana sirriitti hubachuu danda'uutii qabna. Izraa haa ilaallu. Izraaf Nehimiyaan eenyudha kan jedhu haa ilaallu. Izraan hiikkaan maqaan isaa eebba jechuudha. Izraan gosoota Aaroon yookiin immoo gosa Leewwii gosa lubootaa keessaa achuma Baabiloonitti kan guddate lubaaf barreessaa kan turedha.
Mootichi Arteeksis kan xumuraa kan tokkoffaa kan jenne moo'ee waggaa torbaffaatti jechuunis naannoo bara 458 jechaadha. Izraan kun mooticha irraatii eeyyama argachuudhaan Yihuudoota eeyyamoo kanneen ta'an wajjirraan baay'inni isaanii dhiironni qofni naannoo 1,800 kan ta'an isaan wajjirraan gara Yerusaalemitti deebi'eera. Yerusaalemitti deebi'uu isaatiin dura Yihuudoonni marsaan jalqabaa akka isaan deebi'an kaasneerra. Yihuudoonni marsaa jalqabaa deebi'an sun rakkoowwan adda addaa keessa galanii turaniiru. Baay'ooliin isaanii achuma dachee Baabiloonitti kan hidhatan waan ta'eef seeraan beekani. Innaa kan isaan barsiisu cimbirii hin qabani baay'ee rakkachaa turani. Izraanis kana waanta beekuudhaaf seera waaqayyo isaan barsiisuudhaaf laphee isaa qajeelche gara isaaniitti deeme. Yeroo sanatti baay'ooliin seera horiitii dhiisuudhaan gaa'ela mataasaa warreen hin amaniin duukarra. Warreen dhagna qabatiin warreen gosa biroo keessaa jechuudha. Shamarran achi keessaa fuudhuudhaan gaa'ela taasifamanii isa kana Izraan deemee barsiisuudhaan gocha akkasii akka isaan dhiisan isaan taasiseera. Innaa yeroo kanatti dallaan Yerusaalem ijaaruudhaaf ka'aniiru garuu mormii diinonni isaanii isaan taasisanidhaan manni kun dallaan kun hin ijaaramne. Mormiin kun kitaabuma isaa kitaabuma Izraa jechuudha. Kitaaba Izraa tokkoffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 6 kan dubbisne mormii yeroo sana ture ni argannaani. Innaa yeroo kanatti ijaarsi kun haa dhaabatu malee booda garuu marsaa sadaffaadhaaf Yihuudoonni yeroo isaan dhufan naannoo bara 444tti waggoota 13 booda jechuudha. Nehimiyaan Yihuudoota warreen biroo qabachuudhaan dhufuudhaan dallaan kun akka ijaaramu taasise. Izraan immoo yeroo Nehimiyaan dallaa kana isaan ijaarsuun immoo seera barsiisuudhaan akka lubaatti Nehimiyaan hoogganaa biyyaa ta'uudhaan tajaajilaa turaniiru jechuudha. Nehimiyaanis akkuma kanaati hiikkaan maqaa isaa Waaqayyo jajjabeessaadha jechuu yommuu ta'u, innis immoo yeroo booji'amuu sana biyya Faarsitti jechuudha. Yihuudoota keessaatu kan dhalatedha. Innaa Waaqayyo iddoo guddaa isaaf kennee Nehimiyaadhaaf mootummaa Faarsi keessatti iddoo gaarii akka argatu taasisee waan tureedhaaf mooticha Arteeksis kan xumuraa sanaadhaaf daadhii kan dhiyeessu ture. Biyya sanatti jireenya gaarii haa jiraatu iyyuu malee warreen gosa isaadhaa fi argee kan hin beekne waa'ee Yerusaalemiif yaaddaa ture. Bargit Yerusaalemiin hin beekunni achumattidha kan dhalate. Yerusaalem kan beekan warreen achi booji'amanii dhufanidha. Inni garuu kan hin beekne biyya isaadhaaf ba'uunis baay'ee kan yaadda'u turenna. Dallaan Yerusaalem hin ijaaramiin hafuu isaaniidhaan diinonni yeroo adda addaatti dachee sana akka isaan warran dhagaas waan tureedhaaf kana maal taasise ijaaruudhaaf Waaqayyoon kadhate. Kanas Waaqayyoo kadhannaa isaaf dhaga'ee laphee mootichaa isaaf cabse. Kana booda mootichi Arteeksis eeyyama isaaf kennuudhaan gargaarsa baay'ee isaaf taasise. Izraan Yihuudoota qabatee marsaa lammaffaadhaan erga deemee waggaa 13ffaa isaatti naannoo bara 444tti eeyyama mootichaa Arteeksis tokkoffaadhaan wantoonni baay'een isaaf guutaman jechaadha karaa mootichaa. Nehimiyaan Yihuudoota marsaa sadaffaa qabatee gara Yerusaalem deemee jechuudha. Achi akkuma deemee waggoota 12fidha. Bulchaa Yerusaalem ta'ee gaggeessaa kan ture. Yeroowwan kana dallaa Yerusaalemis ijaaree waggoota kana booda gara Faarsitti deebi'uudhaan amma aangoo isaa dura qabuun gara mana Arteeksis galuudhaan tajaajilaa tureera. Erga sanaas deebi'ee Yerusaalem deemee bulchaa tureera. Seenaan isaanii lamaanii gabaabinaan kanadha. Gara kitaaba isaaniitti yommuu dabarru kitaaba Izraadhaaf Nehimiyaa akka tokkotti kan qo'annu. Kitaaboleen kun dhimma tokkodha kan isaan odeessan. Yihuudoonni Baabiloonitti turan akkamitti akka isaan deebi'anii dhufan Yerusaalem akkamitti akka inni ijaarameef manni qulqullummaa akkamitti akka inni ijaarame waa'ee kanaa kan isaan odeessanii akka tokkotti lakkaa'amu jechuudha dhimma tokko wanta qabataniidhaaf. Kitaaba Izraa tokkoffaa kan jennu barreessaan isaa jalqabuma kan kaasne lubicha Izraadha. Qabiyyeen isaa uummanni Israa'el waggaa 70 Baabiloonitti booji'amanii booda gara biyya isaaniitti deebi'uu akka jalqaban እንግዲህ jalqaba isaachuun bara 539 marsaan jalqaba akka isaan ba'an jalqaba kaasneerra. Kana booda marsaan lammaffaa Izraa waliin bara 458tti marsaan sadaffaa immoo Nehimiyaa wajjin bara 444tti akka isaan deebi'an isa kana odeessaa. Kana booda manni qulqullummaa Naabukedonosoriin diigamee ture sun irra deebi'ee akka inni ijaaramuudhaaf ajajni mooticha Qiiroosiin kenname akka itti fufu akka ijaaramu ta'uusaa ijaaramee akka xumuramus ni ibsa jechuudha. Boqonnaa 10 kan qabu bakka lamatti qoqqoodnee tarii gabaabsinee ilaaluu dandeenya. Kan jalqabaa boqonnaa 1-6tti kan jiru Yihuudoonni marsaa duraa gara biyya isaaniitti deebi'uu mooticha Qiiroosiin akkuma ajajni isaaniif baheedhaan Yihuudoonni dachee isaaniitti deebi'uu danda'u akkuma jedhame ni deebi'anii ijaarsa mana qulqullummaa eegalanii mormii ijaarsa mana qulqullummaa sanatti kan illee ni dubbata kitaabni kun.
gosoonni baay'een dhufanii isin duukaa mana ijaarra soban jechaadha. Isin duukaa ijaarannaan lakkii Zerubaabel fa'aa nu wajjin ijaaruu hin dandeessanii. Mana kana kan ijaaru nu qofadha jedhanii. Kana booda wanta baay'ee keessa xaxanii akka ijaarsi sun dhaabbatu taasisanii turanii. Mormiiwwan kun qabateera kitaabichi. Akkasumas immoo mormiiwwan biroo Yihuudootatti ka'aa turan boodas immoo manichi ijaaramee xumuruusaa kitaabni kun ni dubbata. Boqonnaa 7 irraa kaasnee amma 10 immoo Israa'eloonni marsaa lammaffaan hooggansa Izraatiin gara Yerusaalem akka isaan deebi'an jalqaba kan kaasne bara 458ffaatti marsaa lammaffaa Izraa wajjinaan deebi'uu isaanii kitaabni kun ni dubbata jechuudha. Kitaabni kan biraan kitaaba Nehimiyaadha. Kitaabni Nehimiyaan gidee akkuma jalqaba seenaa isaa kaasne dhalataa Yihuudoota keessaa achuma Faarsitti kan dhalate mooticha Arteksis immoo daadhii dhiyeessaa kan turedha. Bara kanatti Yerusaalemitti Nehimiyaadhaan bara 400 erga isaan deebi'an godhachaadha. Yerusaalemitti deebi'ee ijaarsa sana akka isaan eeganiidhaan kitaabni kun achitti biyya sanatti kan barreeffamedha. Qabiyyeen isaa guyyoota 42 keessatti Yerusaalemira deebi'anii dhaabuu isaanii Nehimiyaan gaggeessummaadhaan Izraan immoo lubummaadhaan tajaajiluu isaa kan ibsudha. Boqonnaawwan 13 qabaata. 1-2 Nehimiyaan waa'ee Yerusaalem dhaga'uusaa achuma dachee Faarstaa jechaadha Baabiloon. Kana booda gara Yerusaalemitti deemuusaa Yerusaalemitti ajaja mooticha Arteksis fudhateen eeyyama sana qabatee deemuusaadha. Boqonnaa 3 kaasee hanga 6tti immoo ijaarsa dallaa Yerusaalem jalqaba Izraan ijaaruudhaaf kan dadhabe inni kun Nehimiyaan deemee ijaarsisee mormiiwwan baay'een turaniiru sana keessa darbuudhaan Izraan Nehimiyaan biyya sana geggeessaa dallaa kana ijaareera. Boqonnaa 7 kaasee amma 13ffaatti immoo namoota gara Yihuudaatti deebi'an tartiiba isaanii tarreessee ni naqa. Namoota jechuun warreen Nehimiyaa wajjin deeman jechuudha. Kana booda namoonni Yerusaalem jiraatan filamuu isaaniidhaa fi seenaa wanta tokko kaasuudhaan kitaabni kun kanumaan xumuramaa jechuudha. Walumaagalatti kitaaboleen lamaan waa'ee dachee kanaa odeessan kitaabni Izraadhaaf Nehimiyaan akka tokkotti kan lakkaa'aman ta'anii seenaa dhimma tokkotti kan odeessanidha. Saboonni Israa'el biyya Baabiloon Faars erga sanaa booda immoo dachee isaaniitti deebi'uu isaanii kan odeessudha jechuudha. Ittaana kitaabni jiru kitaaba Izraa Izraa lammaffaa kan jedhudha. Isa kana kutaattaanuun qabannee deebina. Har'aaf asumatti nu haa ga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.